Ashabaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Qubee TV maduu qubeeroo kanaa kan isinitti himu ani Leensaa Hordofaadha. Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dhimma hidha guddicha Abbayyaa irratti walii galtee irra ga'uuf marii itti fufan. Addisuu Muduu waan itti dabalu qaba. Ji'a tokko dura dhimma rakkoo Sudaan keessatti mudateef furmaata barbaaduuf walgahii biyyoonni ollaa Sudaan Masrii Kaayiroo taasisan irratti gara simalanii kan turan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed waltajjii cinatti pireezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisi waliin dhimmoota garaa irratti mari'achuu isaanii ibsanii turan. Dhimmoota hooggantoonni kunneen lamaan irratti mari'atan keessaa dhimmi hidha haaromsaa dhimma ijoo akka turee fi turtii ji'oota afuriin caalle keessatti irra deebiin mari'achuuf waliigaluu isaaniitu ibsamee ture. Akkaatuma waliigaltee kanaan ogeeyyiin teeknikaa hidha haaromsaa biyyoota sadanii guyyaa kaleessaa Masrii magaalaa Kaayirootti walga'aniiru. Gareen ogeeyyii teeknikaa kun dhimma marii gara fuulduraatti taasifamu ajandaa marii fi garaagarummaa biyyoota sadeen gidduu jiru irratti akka mari'atantu ibsamee ture. Ijaarsi hidha haaromsaa guddichaa waggoota 12 dura eegalee dhibbeentaa 84 akka ga'e kan himamu yoo ta'u, tarbaayinoonni hidhichaa lama humna maddisiisaa jiru. Hidhi haaromsaa kun dhaabbata ijaarsaa biyya Xaaliyaanii Saaliinii jedhamuun ijaaramaa kan jiru yoo ta'u, guutiinsi bishaanii marsaa afuraffaan guyyoota muraasa booda ni eegala jedhamee eegama. Dhimma guutiinsa bishaanii fi opereeshinii isaa irratti waliigaltee dhaabbataa irra osoo hin gahin waggootaaf kan turan Itoophiyaa, Masrii fi Sudaan dilbata kaleessaa marii jalqabuu isaanii ministeerri sabquunnamtii mootummaa federaalaa Itoophiyaa mirkaneesse. Mariin kun irra deebiin kan jalqabee erga pireezidaantiin Masrii Abdul Fattah al-Sisi fi muummeen ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ji'a darbe dhimmicha irratti ji'oota afur keessatti waliigaltee irra ga'uuf waliin dubbatan booda akka ta'e ministeerichi ibsee ture. Hidhi guddicha Abbayyaa Itoophiyaan doolaara biiliyoona 5 waliin hojjechaa jirtu waggoota kurnan darbaniif Itoophiyaa fi biyyoota yaa'a gadii Masrii fi Sudaan gidduutti muddama dippiloomaasii fidee ture. Biyyoonni sadeen jaarsummaa Ameerikaa fi gamtaa Afrikaan yeroo hedduun walitti dhufuun mari'atanis waliigaltee seeraa dhaabbataa tokko irra ga'uu hin dandeenye. VOA fi sabaa himaan biyya Masrii Daily News ministeera jallisii Masrii Haanii Seeliwaan eeruun akka gabaasetti Masriin haala guutiinsa bishaanii fi opereeshinii isaa irratti waliigaltee dhaabbataan akka mallattaa'u barbaaddi. Haanii Seeliwaan waldhabdichaaf furmaata seeraa fi teeknikaa hedduutu jira jechuun dubbatanii kan turan yoo ta'u, gamanumaan marii ammaa kanaan waliigaltee gaariin ni ga'ama jedhamee tilmaamni itti kennamee jira. Deetaan ministeera dhimma alaa Arabaa Emireetotaa Sheek Shahaabut Nahaam turtii dhaabbata Addis Istaandard waliin taasisaniin mariiwwan dhimma hidha haaromsaa walqabatee taasifaman dhiyeenyatti waliigalteen akka xumuraman abdii qaban ibsuun isaanii ni yaadatama. Waliigaltichi fayyadamummaa biyyoota sadanii kan mirkaneessu akka ta'us abdii qaban ibsanii turani. Tajaajilli dhimmoota sabquunnamtii mootummaa federaalaa guyyaa kaleessaa fuula feesbuukii isaa irratti akka beeksisetti mariin addaan citee ture kan eegalame daawwannaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed Masriitti taasisaniin waliigaltee pireezidaantii Masrii Abdul Fattah al-Sisi waliin irra ga'aniin ta'uu ibse. Haa ta'u malee marichi haala fayyadamummaa fi mirga misoomaa Itoophiyaa kabachiiseen gaggeessuuf qophiin taasifameera jechuun ala odeeffannoon biraa hin kennine. Baankiin addunyaa Itoophiyaaf deeggarsa maallaqa doolaara miliyoona 730 mallatteesse. Baankichi piroojeektii kooridarii Itiyoo Jibuutiif kan oolu deeggarsa maallaqa doolaara Ameerikaa miliyoona 730 Itoophiyaaf mallatteessuu isaatu himame. Maallaqni baankiin addunyaa piroojeektii kana tumsuuf gumaache kun kutannoo Itoophiyaan walitti hidhamiinsa gaanfa Afrikaa irratti hojjettuuf beekamtii kan kenne ta'uu ministeerri maallaqa Itoophiyaa obbo Ahmed Shidee wayita waliigaltee deeggarsaa kana mallatteessan dubbachuun isaanii fi baankicha galateeffachuu isaanii ragaan ministeera maallaqaa irraa argame ni heera. Magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Manaabbichuutti baalli sammuu namaa adoochuu kuntaala 24 to'atamuun himame. Baalli sammuu namaa hadoochu kun konkolaataa FSR lakkoofsi gabatee isaa 33493 AA ta'een fe'amee magaalaa Finfinnee qaxxaamuree gara naannoo Amaaraatti geeffamaa osoo jiru humna nageenya biyya keessaa qaamolee nageenyaa fi heeruu ummataatiin to'annoo jala ooluu isaa itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya kutaa magaalichaa obbo Tashoomaa Hurrisaa ibsan. Yeroo ammaa kanas dhimmi isaa qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Manaabbichuutiin qoratamaa jiraachuus himan. Dhumarrattis nageenya kutaa magaalichaa amansiisaa gochuuf hirmaannaan hawaasni taasisaa jiru guddaa ta'uu himuun gara fuulduraatti hawaasni qindoomina qaama nageenyaa waliin jiru cimsee itti fufuu akka qabu gaafachuu isaanii ragaan waajjira sabquunnamtii magaalaa Shaggar irraa argame ni ibsa. Obbo Baqqalaa Garbaa biyya hambaatti hafuu fi paartii isaanii KFO gadhiisuuf murteessuu isaaniitu himame. Sablee Lamuu waan itti dabaltu qabdi. Baroota dheeraaf karaa dhaabaa fi dhuunfaan siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmaannaa godhaniin kan beekaman dura taa'aa aanaan paartii siyaasaa Koongireensii Federaalawaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa biyya Ameerikaatti koologaltummaa gaafachuu isaanii BBC'tti himan. Bara 2001 akka lakkoofsa Itoophiyaatti miseensa dhaaba warraaqsa Federaalawaa Dimokiraatawaa Oromoo ta'uun hirmaannaa siyaasaa dhaabaa keessatti godhamutti kan makaman osoo hedduu hin turin gara hooggansa dhaabaatti kan guddatan Obbo Baqqalaan ammaa booda dhaaba isaanii Koongireensii Federaalawaa Oromoo irraa gadhiisuu isaanii beeksisan. Tibba kana biyya amma keessa jiran Ameerikaatti oduun
Garbaa boqotaniiru jedhu irratti odeeffamaa kan ture Obbo Baqqalaan addatti gaaffii fi deebii taasisaniin haalli siyaasa Itoophiyaa keessa jiru karaa nagaa qabsaa'uufis ta'e akka dhuunfaatti jiraachuuf yaachisaadha jechuun achumatti hafuuf murteessuu himan. Du'a aartist Hacaaluu Hundeessaa waxabajjii 29 bara 2022 ajjeefamuu hordofee okkora dhalatee walqabatee waggaa tokkoo fi walakkaa olii hidhamanii kan turan Obbo Baqqalaan akkuma hidhaa ba'aniin gara Ameerikaatti imalan. Waggaa tokko dura gara Ameerikaa wayita imalan uummata akka hiikaman gaafachaa ture galateeffachuuf malee achitti hafuu yaaduun akka hin turres dubbatan. Biyya kana ergaan dhufee waggaa tokkoo fi ji'a 3 ol ta'eera. Jalqaba kan dhufneef hidhaadha ergaa baanee booda uummata keenya biyya alaa jiru waliin wal arginee tokkoffaa mana hidhaatii akka baanu qabsoo gaggeessaa turaniif galateeffachuudhaaf lammaffaa immoo gara fuulduraa waan gochuu qabnu irratti mari'achuuf akka gara Ameerikaa imalan dubbatan. Obbo Baqqalaan ergaa biyyaa ba'anii waggaa tokkoo fi walakkaatti yeroo siqu keessatti haalli siyaasa Itoophiyaa keessa jiru jijjiiramuu kaasuun amma biyya sanatti deebi'uun barbaachisaa ta'e natti mul'anne jedhani. Obbo Baqqalaa dabalatee hooggansi olaanaan dhaaba KFO ajjecha aartist Hacaaluu booda mana hidhaa turan mormii isaanii lagannaa nyaataa guyyoota dheeraa ture gaggeessaa turuun isaanii ni yaadatama. Sababa kanaatiinis qaamni isaanii miidhamee fayyaan isaanii yaachisaa ta'e akka ture ogeeyyiin fayyaa isaanii gabaasaa turani. Hidhaa akka ba'aniin imala galatoomaa jedhuun biyyoota alaatti hawaasa jiru waliin mari'atanii wal'aansa fayyaa argatanii ni deebi'u tilmaama jedhutu ture. Obbo Baqqalaan jijjiirama siyaasaa biyyatti deebi'uu isaanii yaaddessaa taasise wayita ibsan walumaa galatti waggootni ergaa Itoophiyaa keessatti jijjiiramni siyaasaa dhufee jiran addatti ammoo waggaa tokkichi darbee baay'ee hamaa ta'us himan. Namootni mana hidhaatii baafamanii ajjeefamu abbaan barbaade qabee nama hidha bakka buutee isaanii dhabamsiisa hojiirraa ari'a lafa isaa irraa buqqaa Oromoon daangaatti ce'amee manni irratti gubata fayyaan ibiddaan gubaban namni ofiin boolla akka qotee keessatti ajjeefamullee ta'aa jira jechuun haala siyaasa Itoophiyaa keessaa ibsani. Itti dabaluunis waajjiraaleen dhaabbilee siyaasaa guutummaa guutuutti cufamaniiru jechuudhaaf ni danda'ama kan jedhan Obbo Baqqalaan sababa kanaatti sochiin siyaasaa biyya keessatti gaggeessuun hin danda'amus jedhani. Kana keessatti lubbuudhumaan jiraachuufuu haala nama sodaachisu keessa ga'ameeras jedhan. Lammaffaa immoo osoo biyya sanatti deebi'ames sochiin siyaasaa gochuun waan hin danda'amneef gama kootiin ammaan booda biyya sanatti deebi'uun bu'aa buusuu hin qabu kanaaf biyyuma kana turuutu narra jira jedhee dhiyoo kana murteeffadhee jedhani. Obbo Baqqalaan osoodhuma biyyatti deebi'anii illee hojii barsiisummaa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti hojjetan itti fufuu akka hin dandeenye himani. Sababiin isaas akkuma mana hidhaatii ba'aniin umuriin kee 60 geera jedhanii yuunivarsiitiin Finfinnee sooroma akka baasan himuun akkuma isaan mana hidhaatii ba'aniin xalayyaa akka ittiin ga'an dubbatan. Adeemsa sooroma raawwachuuf yaaliin godhan akka hin milkoofnes dubbatan. Umurii koo guutuu waan inni itti dadhabaa tures argachuu hin dandeenye harka koo duwwaa biyya hambaatti galuun dirqama natti ta'eeras jechuun himan. Obbo Baqqalaan haala amma jiruun biyyatti deebi'anii sochii siyaasaa gochuu akka hin dandeenye iddoo biraatti qacaramanii hojjechuufis haalli rakkisaa ta'uu muuxannoo amma dura isaan mudate irraa dubbatan. Haala kanaan biyyatti galuun koo qabsoo godhamuuf waan gumaachuun qabu jedheen amanee biyyuma kanatti hafuuf murteessee jedhani. Biyyi Itoophiyaa jireenya kootiif sodaachisaadha jedhanii beeksifachuu isaaniis himuun iyyata koo kana narraa fudhatanii jiru jechuun Ameerikaatti koologaltummaa galfachuu ibsan. Gameessi tapha buunyaa Baqqalaa Alamuu du'aan addunyaa kanarraa boqote. Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommiiwwan Olompikii tapha buunyaa irratti adda duree kan ta'an keessaa gameessi taphichaa Baqqalaa Alamuun du'aan addunyaa kanarraa boqote. Itoophiyaa bakka bu'uun dorgommiiwwan Olompikii Room, Tookiyoo fi Meeksikoo irratti kan hirmaate Baqqalaa Alamuun umurii isaa waggaa 82ffaatti du'aan boqote. Dorgommii Olompikii Meeksikoo irratti meedaaliyaa kan argate yoo ta'u, Leegoosittis shaampiyoona Afrikaa ta'uusaa seenaan jireenya isaanii agarsiisa. Baqqalaa Alamuu bara 1933 kan dhalate yoo ta'u, abbaa ijoollee 11ti. Sirna awwaalchisaa guyyaa har'aa sa'aatii 6 irratti mana amantaa Kidaana Miratii Shogoleetti ni raawwatamas jedhame. Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Amma immoo oduu maddeen alaarraa arganneen isinitti hima. Humni addaa Sudaan waraana dhaabuun marii taasisuu akka barbaadu hime. Sudaanitti wal waraansi garee humna addaa biyyattii fi waraana biyyattii gidduutti erga uumamee ji'oota 5 guutee jira. Wayita ammaa kana immoo humnoonni Sudaan lola biyyattii keessatti eegale akka dhaabanii fi waa'ee garee biyyattii irratti dubbachuu akka barbaadan ibsan. Humnoota waraanaa kanneen lamaan walitti araarsuuf carraaqqiin dippiloomaasii hanga ammaatti taasifames bu'aa kan hin argamsiifne ta'uun isaa ni yaadatama. Oduu ispoortiitiin leenjisaan Maanchister Sitii duraanii Rooberto Maancheeniin leenjisaa garee biyyaalessaa Saawud Arabiyaa ta'an. Leenjisaan garee Maanchister Sitii duraanii Maancheeniin leenjisaa garee biyyaalessaa Saawud Arabiyaa ta'an. Maancheeniin leenjisummaa garee biyyaalessaa Xaaliyaan irraa kan ka'an torban 2 dura ture. Maancheeniin biyya isaanii Xaaliyaanii waliin waancaa Awurooppaa bara 2020 akka lakkoofsa Awurooppaatti mo'achuun isaanii ni yaadatama. Maancheeniin Saawud Arabiyaa waliin waliigaltee hanga bara 2027 akka lakkoofsa Awurooppaatti turu waliif mallatteessan.
hanga ammaatti kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Oduu waliin ani Leensaa hordofaan ture. Qophiileen TV qubee kanneen biroon itti fufu. Isaan waliin turtii gaarii gama kootiin nagaatti.